dhabuun ta'u namni kaayyoo waraanamee tobsa bishaan illee humnaan dhagaa cabsa dilee cabbiidha jedhee hin amanu erga aangoodhas jennee hin abdannu kan garaan koo hawwitee siddoo qaba olee buluus hin gaddu gaaf tokkoon qaqqaba. Iyooyyaa akkam jirtanii jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kan miidiyaa dhaddacha Oromoo kanneen iddoo adda addaa teessanii nu caqasaa jirtan akkam fayyaadha. Egaa baatiin keessa jirru baatii eebilaa kabajaa guddaa qabu kan Oromoo yeroo hundumaa yaadatu keessaa baatii jabaa ta'uu isaatiin har'a qophii addaati kan qabannee isinii dhufne. Qophii kana keessatti egaa baatiin eebilaa keessumaa eebilli 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kan itti kabajamu ta'uu isaatirraa waan guyyaa kana itti yaadannu keessaa qabxii tokko qabadheen isinii dhiyaadhe waan ta'eef qabxii kanarraa akka wal faana turru abdachaati. Egaa guyyaan goototaa yeroo kabajannu kan itti yaadannu guyyaa tokkitti guyyaa ilmaan Oromoo yookiin qabsaa'onni fi akkasumas immoo hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 11 kanneen bobbaaf manaa bahanii shinnigaatti wareegaman sana qofa osoo hin taane sanaan kan ga'e iyyuu raacitiiwwan sana dura turan qabsoo ilmaan Oromoo gaafa gabrummaan itti seente yookiin koloneeffataan itti seenee wareegama kaffalaa turan irraa ta'uusaa akka hubattanii fi akka sana qalbii keessaa qabaannu nuti asumaan si yaadachiifna. Har'aaf garuu ga'ee yookiin shoora qabsoo hundeessitoonni waldaa Maccaa Tuulamaa gumaachan keessa mata duree guduunfaa irbuu fi damboobsaa dhaloota bilisummaan jiraachisuu jedhu jalatti waan guyyaa sanaa isinii dhiyeessuu barbaanne. Egaa sochiin suni bal'aa ta'us sochii sana keessatti namoota jajjaboo tokko hunda kaasuu yoo dadhabne illee muraasa isaanii kaafnee waan isaan jedhan, waan isaan dubbatan, waan isaan raagan, mul'ata isaanii man hundumaa karaa miidiyaa keenya kanaan isinii dabarsinaati nu faana tura. As keessatti akka hubachiisatti kan kaa'u barbaannu hanqinoonni tokko jiraannan yookiin immoo waan itti dabalame jiraannan yaada keessanii fi yaada dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya fudhachuuf qophii ta'uu keenya asumaan isinii dhaamna. Kanaaf yaadni keessan nu jaara waan ta'eef akka duubatti hin jenne isin yaadachiifna. Hayyee egaa sirba ce'umsaa kanaanii wal faana turraati nu hordofaa isiniin jenna. Ani qopheessee kan isinii dhiyeessu Caalaa Hailuuti. Daawwattoota keenya shoora qabsoo hundeessitoota waldaa Maccaa Tuulamaa guduunfaa irbuu fi damboobsaa dhaloota bilisummaan jiraachisuu. Sirna koloneeffataa duubatti hafaa fi gara jabeessa sirna impaayera Habashaa jalatti erga kufee tilmaama dhaloota 2 fi 3 booddee ilmaan isaa qaqqaaliidhaan qabsoon sabichaa badiinsa irraa dandamachiisuun eegale. Finciloonni nam-tokkee fi akkasumas naannoo tokkotti godhamaa ture malee sirna jaarmiyaa Oromoo bifa haaraan qabaachuu keessatti jaarmiyaan waldaa Maccaa Tuulamaa kan hangafaati yoo jedhan soba miti. Qabsoon ijoollee Walloo fi Raayyaa, fincilli ijoollee Baalee yookiin lolli ijoollee Baalee fi gumiin hawwisoo arfan qalloo sochii Oromoon sirna duubatti hafaa diduu keessattii fi dadammaqiinsa ilmaan Oromoo keessatti uumuudhaan kanneen ol kaafamanii seenan irraa dubbatamu keessaa warra hangafaati.
Gabroomsa fi koloneeffataan sirna Habashaa karaa gorsaa fi deeggarsa Awurooppaatiin humna meeshaa qawwee baraniin olaantummaa gonfatee booddee imaammata Oromoo akka sabaatti dhabamsiisuu dadhabnaan sirna fuudhaa fi heerumaan eenyummaa fi maalummaan dhabamsuu barnoota ammayyaa irraa fageessuu yookiin immoo dhoowwachuun duubatti hambisuu imaammata barnootaa keessatti suuraa sabichaa kallattii fi kallattii maleen tuffii fi gadaanaa taasisanii dhiyeessuu saba afaan isaa fi aadaan isaa boodatti hafaa jedhanii lola xiinsammuyyaa irratti bobbaasuu akka inni afaan aadaa fi eenyummaa isaatti boonuu fi fayyadamuu caalaa akka inni jibbee ormoomu yookiin moggaafamu taasisuu kutaa fi amantiin qoodanii akkasuma tokkummaa inni hundeen qabu balleessuu fi kanneen kana fudhachuu didan immoo hidhuu ajjeesuu fannisuu lafa isaarraa buqqisuun kaan immoo achumatti laftis innis qabeenya warra koloneeffattootaa ta'ee erboo safarsiisuun ofii qotee isaan nyaachisaa ofiif ilmaan isaa hiyyummaan du'uu fi kanneen carraa argatan immoo haalan hammaa fi suukaneessadhaan biyyaa baasuudhaan waggoota naannoo 80 caalaa Oromoon alagaa jalatti osoo kufee jiru fincillee akka ijoollee baalee yeroo finiinaa turanitti waldaan Maccaa Tuulamaa hangaftichi jaarmiyaa Oromoo ilmaan cunqurfamoo kanneen harmeen Oromiyaa jiraachisuu fi waalle cufa wareeganii ciniinsuu jabduun waldaa dhalateera. Haalli bara sanaa kennataa ta'uu dhabus duubatti hafummaa fi doofummaa keessatti kufuun cunqursaa fi hacuuccaan hammaatee sabni keenya haala hin taane keessa jiraachuun kanneen quuqee fi kanneen wanti biraa hafnaanii waanuma gargaarsaa jedhuun naannoo sanatti hojii misoomaa hojjechuuf dhaabbatanii waldaan duraan lama ture waldaa tokko ta'ee waldaa walgargaarsaa kan akka Tuulamaa fi kaan immoo waldaan walgargaarsaa Maccaa fi Jibaate jedhu gara waldaa tokkootti dhufee bara 1963 ijaaramuun isaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti fi seenaa impaayeratti keessatti qabxii ce'umsaa fi tarkaanfii guddaa akka ta'etti seenaan dubbata. Mee ijaaramuu waldaa Maccaan dabaalee jijjiiramni siyaasaa impaayeratti fi sochiin qabsoo Oromoo maal akka turee fi wareegama hooggantoonni waldaa kanaa baasan hanga tokko waliin ilaallati nu faana bu'a. As keessatti waan hundumaa kaasuun akka hin danda'amne seensa keenya keessatti dhaammachuu keenya hin dagatina. Egaa dhalachuun waldaa Maccaa Tuulamaa sirna impaayera Itoophiyaa gaafasii kan eenyummaa fi aadaa akkasumas afaan Oromoo akkan kaanitti cabsineerra jedhee yaadu biratti dhukkubbii mataa uumoo Oromoof garuu guca xiqqootu dukkana hamaa sana keessaa finiinuu mul'ise. Abdii egeree itti agarsiise. Sabni duraanuu humnaan ukkaamamee taa'ee yeroo tokkoon kallattii arfaniinuu kaabaa, kibbaa, bahaa, lixaa warraaqee jaarmiyaa isaa jala hiriire. Ilmaan Booranaa Bareentuu golee Oromoon jiraatu hundi walitti lallabee wal iyyafatee gaaddisa isaa guddaa kana jalatti walitti qabame. Sirni duubatti hafaan kan afaan tokko, aadaa tokko, eenyummaa tokko, saba tokko jedhee uummata hunda walitti hammacee gabroomsaa ture. Kuni akkaan isaan yaaddesse. Bara 1963tti kan utubame waggaa 3 keessatti hojiilee misoomaa fi tajaajila hawaasummaa sirnichi jaarraa tokko olittuu hin hojjenne waldaan Maccaa Tuulamaa Oromoo fi hojjete. Naannoowwan karaan hin jirree fi manneen barnootaa hin jirretti gurguddoonni gaafasii lafa mataa isaanii kennuudhaan qabeenya isaanii baasuudhaan manneen barnootaa ijaaranii Oromoo fi saboota cunqurfamoo biraan michummaa egeree uumanii beekumsa dandeettii hooggansa gootummaa fi arjummaa saba Oromoo diina fi firattis agarsiisanii. Hooggantoota yeroo sanaa muratoo xiiqa'oo fi qareeyyii dhaloonni gadaadhaa gadaatti faana dhahan ta'uu seenaa haara hojjechuun itti fufan. Ijaaramuun waldaa Maccaa Tuulamaa firaa fi alagaatti wantoota afur gurguddoo ifa godhe.
tokkummaa dhugaa fi abdii Oromoof abdii fi murannoo akkasumas hacuuccaa guddaan riphee ture malee akka hin duune abdii egeree yeroo keessatti gabbisu alagaaf illee Oromoon gabrummaa hammaannan malee akka addaan hin cinne tokkummaa isaa kan dharhaa osoo hin taane turuuf dhiiga tokko ta'uu yoo mirkaneessu gabroomsaaf immoo yaaddoo uume. Gaarummaa Oromoo firoota Oromoof abdii obbolummaa egeree kenneefi. Gootummaa fi aantummaa sabaaf jecha sodaa tokko malee saba isaaniif qabeenya fi lubbuu itti wareegan keessattuu hooggantoonni mataa ta'an kanneen akka Alamuu Qixxeessaa, obbo Hayilamaariyaam Gammadaa fi Taaddasaa Birruufaan warra adda dureen maqaan kaafamanidha. Inni kaan diina raasuu isaaniiti. Gama biraan waldaan dhalatee sabiyyii waggaa 3 akka qeerroo dargaggeessa ga'eessa waa hundaan guututti sirni koloneeffataa fi gabroomsaa sadarkaa hin shakkamnetti hundeen raasuu irrayyuu sodaa guddaa itti ta'e. Kun immoo soba hanqaaqanii waldaa sana dhabamsiisuu fi shira ittananii dhaluu fi hojii isaanii kanuma buusaa buluunii hojii idilee godhatan. Keessattuu galma mootii warra Habashaa keessatti kunis Oromoon ijaaramuun biyya sanaaf akka furmaata osoo hin taane akka rakkoo guddaatti ilaalame. Keessumaa erga Jeneraal Taaddasaa Birruu karaa dura taa'aa Koloneel Alamuu Qixxeessaa fi barreessaa waldichaa obbo Hayilamaariyaam Gammadaatiin gaafa affeerran ta'uu fi ani gadi deebi'ee siyaasa gosaa keessatti qooda hin fudhadhu jedhee didee ture gaafa iccitiin sirna inni qulqullummaan tajaajilaa jiru sanaa apartaayidii Afrikaa kibbaa inni Mandeella ittiin qaraa ture caalaa gaafa Oromoon akka lammii lammaffaa biyya sanaatti ilaalamu hubatu ni hadhaa'e. Hadhooftuu xiiqii fi gadoo horachuun ofiisaatii fiigee akka waldaa Macaa Tuulamaa waliin hojjetu ibsuun waldicha keessattis ta'ee mooraa mootichaa keessatti jijjiiramni addaa akka dhalatu taasise. Kunis naasuu fi rifaatuu waan isaan tasaanii ta'a jedhanii hin eegne. Jeneraalli guddaan isaan keenya jedhanii akka qaroo ija isaanitti ilaalan kan yeroo tokko mooticha iyyuu ajjeecha irraa baraaree fi kufiinsa mootummaa yookiin sirnichaallee oolche kan takkaa Oromoo ni ta'aa miti dhimma Oromoo iyyuu ni yaada jedhanii hin yaadne. Tasumatti harka isaaniitii bahee gola saba isaa tarree qabsaa'otaa qaraa tarree sabboontotaa fi gurmuu sabicha badiinsarraa oolchuuf irbuu kudhaammatee daandii isaanii sana dhaloota kudhaammachiisuun dhaloota borii moo'aa fi damboobsa taasisuuf walgahii sanatti makamuun maaliif hin rifachiifne ree? Sana ammoo kan kaayyoo isaanii dhokataa baree akeeka isaanii isa saba Oromoo duubatti hambisanii deemuu fi shira gola isaanii baree hadhaa'ee fi of barbaacha isaan biraa deeme gaafa baranii maaliif hin shororkoofne ree? Waldaa Macaa Tuulamaa keessatti yaadannoo guyyaa gootota Oromoo kanaaf waan gumaachanii fi gootota sochii sana keessatti akka urjii mul'atan muraasa kaasna. Isaan keessaa kan mooraa mootichaa Haile Sillaasee baaraksee fi rifaatu itti naqee Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu habala kaan ilaaluu yaalla. Tarii hedduun keenya Jeneraal Taaddasaan duraan waldaa Macaa Tuulamaatti makamuu eega didee osoo hin turin maaltu uumamnaan siyaasa gosaatti hin hirmaadhu isa jedhee dide sana fardaa fi miilan barbaade itti seene jechuun keessa waan oolu miti. Isa akka yaadannoo fi waa irraa jannaati nu faana bu'a. Dubbiin isaa akkana. Jeneraal Taaddasaa Birruun kan dhalate Konyaa Salaalee Aanaa Hidhabuu Aboote yoo ta'u dhalatee osoo barnoota isaallee qixaan hin fagaatin dardarri safuu fi duudhaan guddate gaafa biyyi weeraramte jedhamu gaafa abbaan isaa obbo Birruu kennee fi wasiillan isaa hidhatanii bosona gaara siree moosetti galanii weerartuu xaaliyaanii bahaa fi gala dhorkanii nagaa dhoowwatanii gaafa abbaan isaa achumaan qabsoo sana irratti wareegamu ayyoon Taaddes achumaan rifaatuun boqotan. Duuba Taaddasaan akkuma karaa hangafti baasee quxisuun marmaara jedhamu sana faana abbaa fi wasiillan dhahuun umrii 14tti hidhatee xaaliyaanii haleelu eegale. Osoo xaaliyaanii loluu booddee lola irratti rukutamuun akka seenaan jedhutti rasaasa fixatanii marfamaa xaaliyaanii jala waggaa galanii xaaliyaaniin osoo hin ajjeesinii fuutee gara Somaaliyaa bulchiinsa ishee yeroo sanaa magaalaa Moqaadishootti mana hidhaa galchite.
Moqaadishoo dhagaafa waraanni addunyaa lamaffaa keessa Xaaliyaaniin injifatamte Somaaliyaan harka Biriiteen guddoo yookiin UK jalatti kuftuu warri bilisa bahan keessaa tokko kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aadha. Ijoollummaa fedhawaa haaraa barachuu fi inni qabaachaa ture qaruuxummaa fi dhaabbataan qaama isa gaafa ilaalanii yoo leenjii waraanaa fudhate bareeda jechuun isa gaafatan fedhiisaa. Innis fedhiisaa ibsachuun leenjii waraanaa sana fudhatee erga waan hunda dandeettii olaanaadhaan xumuree gara biyya isaa galee biyya isaa tajaajiluu akka fedhu ibsachuun gara biyyaatti deebi'e. Gaafa gara biyyaatti galee miseensa waraana ta'u Jeneraal Taaddasaanii beekaa yookiin akkuma koloneeffattoonni abbaltii isaanii hojjechaa turanii akka isaan barbaadan ta'ee yookiin akkas ta'uu malee carraan biraa akka hin jirre hubatee ta'uu beekuu baannus kan inni waraqaa eenyummaa isaa yommuu fudhatu unkaa irratti iddoo eenyummaa isaa ibsutti manzetti akka dhalate kan inni barreeffate. Gama tokkoon wanti akkas godhamee fi nyaamni akka daran isa amanu gama biraan immoo kan keenya jedhee imaammata dhokataa Oromoo irratti deema ture akka baree saba isaa kana irraa baraaruu fi hojjetu waan carraa baneefis fakkaata wanti suni. Inni suni warra mootii fi aangaa'ota olaanaa mootichaa biratti akka nama isaanitti akka ilaalamuu fi amanamu waan gargaareef kanaafis kan muummeen ministeeraa fi ministeerri barnootaa yeroo sanaa mana isaatti affeerra godhee fi kan iccitii isaan keessoo isaanitti kaahatanii Oromoo ittiin bitaa turan itti himeef. Bara sana aangoo guddaa gaafatamaa humna dafee dhaqqabaa fi kutaa barnootaa Yefedel Saraawit jedhamu kan gaggeessaa ture Jeneraal Taaddasaa Birruun dhalli namaa hunduu akka baratu waan barbaadu fi osoo sabaan amantiin akkasumas koornayaan hin qoodinii barnoota babal'isuuf yaada baheessanatti fayyadamuun Oromoonis carraa barnootaa akka argatu ifaajee ture. Inni kun habashoota biratti keessafuu warra sirnicha akka ofii barbaadanitti oofaa turanitti hin tolle. Kanaaf Akililuu Habtawaldii manatti waamuun akka gorsaa fi akeekkachiisatti fakkeessee akkas jedheeni. Yaa Taaddasaa, barnoota jechuun kee bayeessa. Garuu eenyu akka barachuu qabuu fi eenyu akka barachuu hin qabne beekuun sirra jira. Nuti uummata Oromoo kana jaarraa tokkoon duubatti gannee deemuu barbaanna. Yoo akkas hin taane sabichi saba guddaadha. Sabichi baratee jennaan immoo akka galaanaa nurra garagala. Kanaaf waan kanatti yaadi. Waan barumsa jechuun bareeda ta'us warra hin barannee fi barachuu qaban gargar baasuun sirra jira. Waan takka yaadee hin beekne fi ni ta'a jedhee hin eegne mataa biyyattii irraa ilaalchi sirni Oromoof qabu gaafa baru Taaddeen bakka taa'utti of wallaale. Ni dhibame. Jeneraal Taaddasaan ni hadhaa guduunfatee sanaan waan affeerraaf dhiyeessaniif hunda akka dawaa fudhataa jiruu fi dhugaatiis akka dhuguu hin dandeenye beeksisee mana sanaa bahee gara manaatti galee ittiin aaduu hin feene. Qabsiiftota guca bilisummaa kennaa Waaqayyoon bara sanatti saba keenyaaf kenne guduunfitoota irbuu dhalootaa kan ta'an gara dhiiga isaa gara hooggantoota waldaa Maccaa Tuulamaa deemee iccitii jirus itti himuun qabsootti makamuusaa ifaan beeksise. Miseensa olaanaa koree giddugaleessaa fi dura taa'aa damee barnootaa waldichaas ta'uun erga muudame. Jeneraal Taaddasaa Birruun aangoo qabuu fi gaafatama karaa Yefedel Saraawit duula jedhamuun kan dur caalaa ifatti uummanni Oromoo barachuu akka qabu yoo barate malee akka bilisummaa hin beekne fi mirga isaallee gaafachuu akka hin dandeenye sagalee gurguddaan saba isaatti lallabuu jalqabe. Yeroo sanatti bittootni Habashaa ijoolleen Oromoo kutaa 4 ol akka hin baranne seera keessos qabaachaa waan turaniif dabaa fi loogii sanyii irratti xiyyeeffate kana irratti kallattiin dura dhaabbachuu eegale. Jeneraal Taaddasaa Birruu dhaamsa waa'ee loogii kana akkasiin dubbataa turan. Biyya isaatii fi quuqqamaa fi yaada gaarii namni qabu kam iyyuu jireenya gaarii fi qabeenya wal qixxaatee uummata isaatiin barbaada. Namni sirrii yaadu tokko hiyyummaa uummata isaa irratti dhiisee ofii dureessa ta'uu firoonni isaa doofanii ofii isaatii fi qofa qaroomuu hin barbaadu. Haati tokko dhalli ishee akka gubatuu fi ibidda akkuma ittiin kennine hunda eenyuyyuu doofummaa fi hiyyummaa firoota isaa saba isaa kan barbaadu hin jiru.
haa ta'u malee baruu fi barachuu dhiisuun ammoo nama akka wal caalchisu irraanfatamuu hin qabu. Kan baratee mirga isaa gaafata, kan baratee warra kaanii gadi ta'uun isa quuqa, isa gaabbisiisas. Gatiin bilisummaa fi maalummaan mirga gadi fageessee yaaduudhaan kan natti hafe kun immoo na dura hir'ate jechuudhaaf kan danda'u uummata baratee fi hubate qofadha jechuudhanii uummata Oromoo baratee doofummaa jalaa bahee bilisummaa isaa jalaa fudhatame mirga isaa sarbame gaafate akka deeffatuu fi dadammaqiinsa gurguddaa godhaniiru. Jeneraal Taaddasaa Birruu yeroon qabsaa'aa beekamaa fi bilisa baasaa Afrikaa Kibbaa ka ta'an Neelsen Mandeellaa nama qaree barsiise akkatti lolan, akkatti hooggananii fi akkatti fakkeenya gaarii ta'uun uummata of duuba hiriirsisan yeroo barsiisaa turanitti akka maddeen tokko Mandeellaa wabeeffachuun ba'an jedhutti yeroo sanayyuu waa'ee saba isaa hammam tokko hubataa fi yaada akka ture ni ibsu. Fakkeenya fi guyyaa tokko osoo Mandeellaan waa'ee dhiittamuu saba isaanii fi sirna apartaayidii Afrikaa Kibbaa itti himanii innis nuti Oromoonni cunqursaa keessatti argamna. Akkan sirraa hubachaa jirutti Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo gurraacha Afrikaa Kibbaa caalatti haala suukaneessaa fi hamaa keessatti kufee argama jedhanii akka turan maddeen tokko ni ibsu. Dubbiin dubbii kaasee jennaan Jeneraal Taaddasaa keessa kaafne malee gootonni fi qaroon gootummaa, hooggantummaa, amanamummaa fi sabboonummaa dhaloota kudhaammachiisan kanneen akka Maammoo Mazammir qaroo fi hayyuun seenaa kan ture kan beekumsa inni qabu maseensuu fi akka dhaloota hin barsiifne fi waan inni barreessellee guban kan yakka tokko malee shiraa fi diraamaa ofii uumaniin fannoo irratti kan fannisan galaanni dhalootaaf galaase guddaa dhugaaf jiraatanii sabaaf wareegamuun kabajaa fi ulfina ta'uu isaa dhaloota barsiise. Dhuma irratti yeroo fannisanii lubbuu keessa bahuuf jettu dhaamsa armaan gadii dhaamanii turan. Warri har'a addabaa fi jibbiinsan guutamtanii badii tokko malee aangoo keessanitti dhimma baatanii dhiiga kiyya ragaa sobaatiin dhangalaastan dhiigni kiyya kabajamoo mirga uummata Oromootiif waan ta'eef dhiiga bilaasha dhangala'u miti. Warri har'a sobaanii cubbuu keessa seenanii ragaa sobaatiin ana ajjeesanii dhiiga koo qulqulluu dhangalaasaniiti. Bakkuma kanatti yeroo gabaabatti uummanni Itoophiyaa gatii harka isaanii akka kennuuf nan amana. Fedhii waaqatii fi jabina uummata Oromootiin gumaan koos guyyaa tokko ni ba'a. Olee bula malee mirgi uummata Oromoo qabsoo fi tattaaffii ijoollee isaatiin kabajamuun waan hin hafnedha jechuun dhaamsa gadaatti dhaloonni kudhaammatuu fi yaadatu dhaaman. Hundeessaa fi dura taa'aa waldaa Maccaa Tuulamaa ka ture sooressii fi gameessi obsa qabeessa fi jaalataan sabaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa hooggansa isaanii jalatti irbuun bara sana jaallanni isaa biraa wareegamanii fi kanneen as buuteen dhabamanii osoo hin cabsinii fi hin dabsin bara 1991 dhaloota qubeetti dabarsan. Bara adabamanis biyyarraa fageeffamanii Gondoritti akka hidhaman godhamanis irbuuf jiraachuun garuu ittiin ulfaanne. Mirga uummata Oromoo kabachiisuu fi dhaabbilee siyaasa Oromoo baay'inaan jiran yaada tokkummaa waldaa Maccaa Tuulamaa ittiin socho'aa turee fi jiru hordofanii gamtaa dhaaba tokkummaa hatattamaan dhaabbatanii mirga uummata Oromoof akka socho'an illee jajjabeessaa ka turan. Mammaaksa foonni kabootaan bilcheessu akkuma jedhamu dhaloonni Oromoo diina fi meeshaa akka hin taane jechuudhaan dhaamsa gurguddaa dhaamaa ka turan. Guutuu mirga saba Oromooti fi osoo qabsaa'anii du'an biyyoo yookiin biyya addunyaa kanarraa umrii gadaa moojjummaa isaaniitti boqotan. Waan yaadatamu keessaa bara 1991 booddee waldaan Maccaa Tuulamaa bifa haaraan Oromoon wal ijaaree aadaa, seenaa fi eenyummaa isaa baratee akka boonee jiraatu nama gumaachanii fi Oromoon naannoon amantaa fi gosaan akka waliin qoonne shoora guddaa warra taphatan keessaa hangafoota yoo jedhan gurra guddisuu miti. Oromoon iddoo dhaloota irraa tarkaanfatee wal fuudhuu akka qabuu fi Oromummaa fi sabboonummaa cimsuu fi bultiin murteessa ta'uu isaas akkaan barsiisaa turan. Bara 1991 yommuu abaawoon qaama coomsaa mootummaa turetti jaallan gaafasii kanneen akka Jaalladhii Gammadaa kan as buuteen dhabamee fi warra lubbuun jiran keessaa kanneen akka Haayiluu
Daargee Gammadaa fa'aa waliin Itayyaa fi Dheeratti yeroo lammaffaa dhaquun uummataan waadaa sana tiksitamoo ni diigdan. Waggaa baay'ee dura Oromummaa malee gosaa fi amantiin akka waliin hirre irbuu isin galchinee turre. Irbuu tokkummaa nuti walitti isin guduufine sana ni hiiktanii. Yoo waadaa sana tiksitanii ni eebbifamtu. Yoo isa diigdan garuu anis jaarsa warri gaafasiis bakka dhugaa deemaniiru ni abaaramtu jechuun Oromoon tokkummaa isaa irbuun eeguu akka qabu dubbachaa turan. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya, irbuun bara dukkanaa bara wanti akkasii hin yaadamne keessa Itayyaa fi Dheeratti ta'e kuni waan dhaloonni kuni faajjii sana kaasee tokkummaa hangafoonni keenya bara sana akka diinni hin cabsinetti nuuf ijaaranii suphan sana har'aa fi borullee dhaloonni faajjiitti qabatee qomatti qabatee ittiin jiraachuu fi waaruudha qaba. Tokkummaa afaanii fi shagaxa siyaasaaf godhamu caalaa waan gochaan isaan nu garsiisanii fi qabsaa'onni nu barsiisan sana nutis ittiin kudhaamannee jarra sun kan ittiin yaadannu hangafoota warra beelii belelii jechuunitu nurra jira. Goototaa fi maratoo bara sanaa keessaa kan biraa Qanyaasmaach Mokonnin Wasanuu fi ilma isaanii Baqqalaa Mokonnin Wasanuu kan seenaa biyyattii keessatti abbaa fi ilmaan wal faana hidhaa galan gooticha akka Ahmed Bunaa, Haajii Roobalee Turee fi Haajii Simbirroo Huluufee kan gaafa qophii Dheeraa fi Itayyaa qopheessuun waldichi wareegamni harkaa fi harma muraa aanolee akkan dagatamne godhan Oromoon ijaarsa qabaachaa jiraachuu fi tokkummaa waan hunda akka caalu akkas jechuun dhaamanii Haajii Simbirroo Huluufee. Simbirroon akkas jechuudhaan uummata gurmuudhaan yaa'ee dachee guutin dhaamsa gurguddaa kana dhaamaniifi. Uumamawwan bishaanii xixiqqoon yommuu wal gahanii lageewwan uumu. Lageewwan hedduun wal qabatanii galaana guddaa ta'u. Sabni keenyas akkasuma uummanni Oromoo yoo wal qabatee sabaa fi biyya ta'a. Nus xurree sanarra jirra jechuun uummata dacha'ee wal argaa Oromooti mirqaanatti jiru daranuu mirqaansan. Dubbiin yaadannoo aanolee fi calii calanqoodhaa Oromoon akka laayyootti waan laaluu qabu miti. Iddoon sunneen iddoo itti cabee gaddaan yaadannu duwwaa akka hin taane dhaloonni jala harraqee beekuu qaba. Iddoon sunneen iddoo Oromoon diinaa humnaan guddaa fi meeshaa baranee Awurooppaa irraa argateen weerara guddaa godhullee kan Oromoon gootummaa fi tokkummaa isaa agarsiisee wareegama hadhooftuu jaalala lafasaa fi biyya isaaf qabu dhiigan seenaa ajaa'ibaatti barreessedha. Seenaan suni akka amma ilmaan nafxanyaa fi gantoonni busheessuuf yookiin seenaa dabsuuf abbalan akka hin taane siidawwan achitti dhaabbatanis kan dhiigan tikfaman malee kan diinni irraa qoosu akka hin taane diinnis firrisi waan beekuu qabudha. Gama biraatiin waldaan Maccaa Tuulamaa suuta gaafa gara hidhannootti cehuu fi yaadni jiraachuu kan namatti akeeku keessaa guddaan qunnamtii isaan qabsaa'ota Oromoo fincila ijoollee Baalee kanneen akka Huseen Buneefaa, Aliyyee Cirrii, Jeneraal Waaqoo Guutuu fi kanneen biroo wajjin wal quba qabaachuu fi dhaamsa waliif daddabarsaa turan akka ragaatti ilaaluu ni dandeenya. Qunnamtiin waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi sochiin qabsoo Baalee cimaa dhufuun ergaa Baalee kaatee karaa Haajii Aadam Saaddoon Finfinnee baates maatii mataasiitti guduunfa irbuu galaasa gootummaa fi amanamummaa qabsaa qabaachuu qabuu fi dhaloonni dhaamsa hangafootaa ittiin kudhaammatanii fi iccitii tiksuu jechuun maal akka ta'e kan ittiin hubatan keessaa tokko. Haajii Aadam Saaddoo Baalee ka'ee fardaan kan shaggar ga'e osoo taa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruufaa eeguu harka lukkeelee Hayila Sillaasee bu'e. Akka harka diinaa seeneen waan baranii fi gara na dhukkubaa mana fincaanii na galchaa jedhanii poolisoota isa qabanii jiran gaafate. Mana fincaanii seenuun xaalaa fuula 13 caalu nyaatanii liqimsan. Gaafa sana xumuranis mana fincaaniitii akkuma bahaniin onnee gootummaa fi seexaa olaanaadhaan egaa kan garaadhaan bahee garaa keenyatti deeffanneerra ammaan booddee waan feetan na godhaa jechuun boonee nyaabatti qoose.
Dhaamsi kun laayyoo miti. Osoo xaalaan suni diinni fudhattee saaxilameera ta'e tarsimoo fi haala hooggantoonni gaarreenii fi bosona Baalee keessa lolaa jiran ni saaxilama. Akkasuma jaallan inni dhaamsa fidee fi dhufee hooggantoonni inni qunnamuuf dhufe warri waldaa Macaa Tuulamaas yeroo gabaabaa keessatti ni saaxilamu ture. Salphaatti akka jarruu baananii silaa dhagaa takkaan shimbira lama gombisuuf isaaniif aanjaa uuma ture. Kana kan baraaree Haji Adam Saaddooti. Mootummaan Haayila Sillaasees garuu waldaa Macaa Tuulamaa diiguu fi hooggantoota isaa ajjeesuu fi hidhuu fi ragaa qabatamaa hin barbaanne. Oromoo wal argee dhukkuba isaa walitti machuun, wal argee yaaddoo fi jaalala waliif qabu walitti agarsiisuun, walammatee wal dhungachuun duwwaan isaaniif gahaa ture Oromoo yakkuuf. Akkasiin gootota qaraa hooggantoota Oromoo fi qabsiiftota guca qabsoo bilisummaa Oromoo habaqaaltotaa fi raaciteessitoota dhaaba isaanuu takkaa'u itti ulfaanii abaawoon akka dhalatu warri shoora guddaa taphatan abbootiin abaawoo sirni koloneeffataan qabatanii kaan du'aan kaan immoo umrii guutuu hidhamanii hidhaa isaan immoo iddoo dhaloota isaan irraa fageeffamanii naannoo adda addaatti dukkanatti hidhaman. Kanneen keessaa kanneen akka Kabbadaa Buzunesh Dugunguruun lafee dugdaa waldichaa kan ta'ee fi kanneen akka Seefuu Tasammaa, Zooga Booji'aa, Tasammaa Nagarii, Qees Guddinaa Tumsaa, Daadhii Fayyisaa, Qadiidaa Gurmeessaa, Abdullaahi Nadhii fi kanneen biroos ni facaasan. Akkasumas kanneen akka Moogaa Firrisaa faas hidhaatti darbataman. Kaan hidhaa keessatti ajjeefaman. Gootonni waldaa Macaa Tuulamaa kanneen akka Baqqalaa Mokonninii fi Ahmed Bunaa fa'aamoo reebichaa fi sossobbaa qarshii guddaan akka isaan hooggantoota waldaa Macaa Tuulamaa irratti ragaa bahan dirqisiifaman. Reebicha hamaan booddee akkasumas reebicha sanaan du'uurra jedhanii tole jechuudhaan akka ragaa hooggantoota irratti bahan itti himan. Haa ta'u malee gaafa mana murtiitti dhiyaatanii sirnicha qullaa dhaabanii saaxilan. Mana murtiitti gaafa dhiyaatanii hooggantoonni fi miseensonni waldaa Macaa Tuulamaa hedduun gurraandhala bara 1967 akka lakkoobsa Habashaatti yookiin bara 1977 dhiifama hooggantoonni fi miseensonni waldaa Macaa Tuulamaa hedduun gurraandhala 1967tti dhaddacha addaatti akka dhiyaatan taasifamanii ragaaleen sobaa sunniinis akka ragaa itti bahamu taasifame. Gootonni Oromoo barasii gudunfattoonni irbuu fi damboobsitoonni dhalootaa gaafa mana murtiitti dhiyaatan abbaa murtii duratti uffata isaanii baafachuun reebicha qaama isaan irratti gahee fi qaama isaanii ququnca'ee reebicha guddaan dirqamanii ragaa bahuuf akka dhufanii fi wanni isaan akka jedhan dirqisiifaman hundumtuu diraama fi kijiba ta'uu mana murtiitti himuun sirnicha fi hammeenya sirnichaa daranuu uummataa fi ifoomsan. Kan nama dhibu garuu uummanni namoonni ragaa isaanii sobaan dhaddacha mana murtiitti kennanii fi namoonni ragaa ittisaa ta'an akkuma isaan to'annaa jala oolaniin kanneen ergasii lammaffaa otoo hin argamin achi buuteen isaanii dhabamsiifanis baay'eedha. Miseensa waldaa Macaa fi Tuulamaa ta'uu isaaniitiin gamoo goofatti hidhamanii kan ture obbo Seefuu Tasammaa daree itti hidhaman yookiin kutaa itti hidhaman keessatti haala hin beekamneen du'anii jedhame. Shakkiin jiru garuu summiin ajjeefamuu isaaniiti. Gama biraan barreessaa fi injiinarri waldaa Macaa Tuulamaa obbo Hayilamaariyaam Gammadaa mana hidhaa Finfinnee keessatti rukuttaa hamaan miidhamanii qaama isaanirra gaheen du'uutu beekama. Gootichi biraa kan harka diinaan du'uurra jechuun mana hidhaa keessatti lubbuu ofii guraaran obbo Tamasgeen Hayileeti. Dhaamsi biraa guddaan waan obbo Hayilamaariyaam Gammadaa torban du'a isaaniitiin dura sireedhaan baattamanii yommuu gara mana yaalaa geeffamanii jaallanii fi hiriyoottan qabsaa'ota isaaniitiif waan dhaaman dhaamsa dhaloonni bara baraan hin daganne kan har'allee keessa deebinee ilaalludha. Isaanis akkas jedhan. Mootummaan kun kaayyoo keenya waan balleesse itti fakkaatetu akkasumaan nu darara. Kaayyoon keenya garuu akka bofa hudduu keessa lixeeti. Gara alaatti yoo harkisanis gara keessatti yoo gadhiisanis firiin isaa tokkuma. Takka hadhaansaa qaama keessa faca'eera waan ta'eef jedhan.
Kun immoo kan inni agarsiisu gucni bilisummaa isaan qabsiisan kan inni dhaamuu danda'u gaafa Oromoon bilisummaa gonfatee duwwaa ta'uu dhalootatti himan. Kanaafuu dhaloonni gaafasii akka boonanii hojii boonsaa hojjechaa jiran haamilee itti kennanii sodaa fi naasuu tokko malee diina fuulduratti qoma dhiibanii dhugaa Oromoof dhaabbatanii. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya, egaa jechi beekaa fi hayyuu kanaa akkuma inni jedhe hooggantoonni waldaa Maccaa Tuulamaa kan biyyaa calaasanii, kaan fannoo irratti fannisanii, kaan immoo summiin ajjeesanii, kaan isaanii mana hidhaa keessatti laamshessanii qabsoon Oromoo akka bofa garaa lixee ta'uu summiin suni faca'ee ilmaan Oromoo guutuu bira gahuu diinni hin hubanne. Isaan garuu dursaniiti hubatan. Akka qabsoo firiiran daangadhaa daangatti ilmaan Oromoo akka dammaqan dhaloota Maccaa Tuulamaa kan ta'an warri quxisuuwwan hooggantoota waldaa Maccaa Tuulamaa haalli karaa nagaan waa'een misoomas ta'ee waa'een aadaa fi seenaa Oromoo hojjechuun akka hin danda'amne baranii sirna kolonii sana buqqisuun biyya mataa keenyaa Oromiyaa dhaabbannee alaabaa teenyaa addunyaa irratti tarree biyyoota bilisoomanii cinaatti mirmirsuuf falli dhumaa qawwee ta'ee amanuun abaawoon akka ijaaramu taasisan. Warra kanaaf qooda gurguddaa gumaachan keessa hedduun kanneen akka Baaroo Tumsaa, Badhoo Dachaas, Mul'is Gadaa, Elemoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, qabsaa'ota arfan qalloo habuuranii fi hangafoota sabboonummaa akka dagaagoo fi sochii arfan qalloo duubanii fi ifaan kan gaggeessaa turan. Fi akkasuma Muhee Abdoo, Ibsaa Guutamaa, Xahaa Abdii, Dr. Fidoo Taaddasaa fi kanneen biroo hafan abaawoon dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo warra ijaaran keessatti ramada. Ijaarsi gaafasii har'as karaa adda addaan galmi isaan yaadan waan iggitiin itti hin godhamnee fi qabsootti jirra. Gootonni, beektonni fi sabboontonni Oromoo hedduun irbuu sana kudhaammatanii fi guduunfaa sana kudhaammatanii saba isaanii amanuun, saba isaaniif amanamuun diinaaf gugguufuu irra dantaa matayyaa itti dhabanii karaa hundaan wareegama kaffaluu filatan, kaffalaas jiru. Kaan manneen hidhaatti yommuu dararamaa jiran, kaan immoo Oromummaa fi sabboonummaa qabaniif jecha ajjeefamaatii jiru. Hambaan jara keenya gurguddoo sanaa Jaal Daawud Ibsaa hayyuu dureen abaawoo ammaa immoo marfa Madiinaa ammee keessa taa'ellee lubbuu isaatti murteessee kallattii hundaan biyya keessa fi alaan fakkeenya dhaloota kutannoo dhugaa fi hubannoo fagootiin qabsoon humna guutuun deemsifamaa jiraachuu dhaloonni hubachuu qaba. Oromoon sichi qaamanis ta'ee xiinsammuun injifachuun abjuu yoo ta'e malee kan itti milkaan akka hin taane diinni Oromoo hubachuudha qaba. Jaal Daawud Ibsaa mana keessatti hidhamuun sochii hundarraa ugguramanillee waadaa kaleessa erbuu dhaloonni suni guduunfan hin kutu jechuun faana isaanii dhaloonni akka marmaaran fakkii dhaloota kanaa ta'uun damboobsaa dhalootaa akka ta'anitti jiru. Sana qofaa miti. Haalli hamaa fi akkaan sodaachisaan yeroo isaan marsee jiru kanatti jaallan isaa biroo hafan waliin akkasumas murataa fi cichaa waan itti amane irraa duubatti hin deebine Profeesar Mararaa Guddinaa hoogganaa KFO waliin egereen Oromoo ifa akka ta'uuf haala ammaa biyyattiin miila fi mataa dhabde keessatti shoora guddaa taphachaa akka jiran dhaloonni kun hubachuu qabu. Hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa harka diinaa keessatti illee gabroomsa hollachiisaa fi wareersaa jiru. Waboon kallattii hundaan kan dur caalaa jabaatee diina raasaa fi kufee kuffisaatee jira. Hayyoonni fi ilmaan Oromoo addunyaa guutuu irra faca'an kan dur caalaa walitti dhufuu fi wal jala hiriiruun irbuun Oromoo fi Oromummaa jabaatee akka itti fufu kallattii hundaan tarkaanfii maayyii fudhachaatii jiru. Qabsoon gaafa waldaa Maccaa Tuulamaan jalqabamte kan jedhanii eegalanis har'a dhumarra geenyee waan xiqqootu nu hafa. Akkuma isaanuu jedhan irbuun gatinaa mo'a fi dambooba ta'a jedhanii irbuu nutti dhiisanii nutis dhaloonni ammaa jirru akka ekeraan isaanii gammadu malee ekeraan isaanii akka nu obaartu gochuu hin qabnu. Ekeraan isaanii gammachiisuuf immoo kaayyoo isaan dhaaban, kaayyoo fi akeeka isaan itti wareegaman bilisummaa saba Oromoo dhugoomsuu fi walabummaa Oromiyaa galmaan gahuun dirqama nutti jirudha. Guyyaan gootota Oromoo gumaata gaafas Oromoon amantii fi naannoon akka waliin qoonne
dheeraa irratti hooggantoonni waldaa Maccaa Tuulamaa albee tokkoon qalanii Oromoon tokko jedhanii waliin qooddatanii irbuu biraa biqilchee jaallan hooggantoonni ABO wal faana osoo amantii waliin qoonne lafa Shinniggatti shiftoota Soomaaliyaatiin boolla tokkotti awwaalaman. Kuni dhaloota si'anaaf booree fi gadoo sichi dhaloonni kuni baasuu qabudha. Galma hangafoonni keenya sararan kaayyoo qabsaa'onni Oromoo Shinnigga fi iddoolee birootti akkasumas har'as qabsoo irratti wareegamaa jiran milkeessuu fi Shinniggan maayii Oromiyaa irratti ta'uun bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa kan itti milkeessinu yeroon isaa amma. Gaafa warri biyyaaf jedhee biyyoo ta'e itti yaadannu kana gadduu fi waa'ee dhuma seenaa sanaa odeessuu osoo hin taane irbuu keenya jabeessinee qabsoon eegalame maniin akka gahamtu humna guutuun irratti hojjechuu ta'a jenna. Egaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa Dhaddacha Oromoo kan dhaggeeffachaa turtanii fi daawwachaa turtan kun miidiyaa Dhaddacha Oromooti. Egaa guyyaan kun guyyaa kabajaa fi ulfaataa ta'uurraa Oromoon irbuu haaromfatee qabsoo itti fufuu qabaan dhaamsa keenya. Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti. Qabsoon itti fufa. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Caalaa Haayiluu miidiyaa Dhaddacha Oromoo irraa.